Kumni waraanaa biyya Iraan galaana diimaa fi galoo galaana Oman cufuu akka danda'u guyyaa irraa Ameerikaadhaaf akeekkachiisa dabarsuun dhaga'ame. Aangoo kiyyarraa akkaan kaafamuuf gareen TPLF dhiibbaan irratti taasisaa jiru jechuudhaan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa himachuun dhaga'ame. Bal'ina oduu Egeree miidiyaatiin dhiyeesse. Paappaasii guddaa biyya Ameerikaadhaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qeeqaa jiraachuun dhaga'ame. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sana dhaqqabu guyyaa irraa eebila 15 barri 2026 kanneen nama isin dhageessifne hanga footoo Egeree miidiyaatti amma bal'ina oduu taasisa. Waraanni Iraan ibsa guyyaa irraa baaseen Ameerikaan dooniiwwan Iraan irratti qoqqobbii kaa'uu itti fufti daldala galaana diimaa hunda akka cuftu beeksifte. Biyyoonni lamaan Ameerikaa fi Iraan yeroo ammaa tana guddummaa biyya Paakistaaniin Paakistaan Islaamabaad keessatti marii araaraa taasisaa kan jiran waggaa ta'u mariin jalqabaa fashalaa'uun marii marraa lammataa jalqabuun ibsame. Kanaanis biyyoonni lamaan marii jalqabaatiin kan waldetaniif dhimma gabaasa gabbisa niikuleeraa Iraanii fi to'annoo Strait of Hormuz waggaa ta'u Ameerikaan Iraan gabbisa niikuleeraa akka dhaabdu kan feetu yoo ta'u Iraan ammoo jaarraa addunyaan meeshaa waraanaatiin wal barbaadaa jirtu kanatti gabbisa niikuleeraa dhaabuun dantaa biyyaalessaa dabarsanii kennuudha jechuudhaan ejjennoo isii niikuleeraa irratti qabdu akka hin jijjiirre beeksifte. Dhimma biraatiin ammoo to'annoo hulaa galaana Strait of Hormuz yoo ta'u Ameerikaan hulaa galaanaa kana to'achuuf fedhii qabdi. Iraan ammoo hulaa galaanaa kun to'annoo isii jala qofa osoo hin taane galiin achirraa argamulleen dooraalaan odoo hin taane maallaqa biyya Iraaniin akka ta'u labsite. Marii tanaan walii galuu baatanillee marii marsaa lammaffaa jalqabuun miidiyaaleen biyya Paakistaan kora marii tanaa waabeffachuudhaan gabaasee jira. Gara biraatiin ammoo biyyoonni lamaan dhimma buufata doonii Iraan dhimma buufata doonii irratti walitti dhaadachaa jiraachuun itti fufe. Guyyaa irraa ajajaan jiddu galeessa Iraan ergaa televezyiinii mootummaatiin tamsaaseen akka jeetti qoqqobbiin Ameerikaa yoo itti fufee dooniiwwan daldalaa fi dooniiwwan boba'aa Iraan irratti tasgabbii dhabuu kan fidu yoo ta'u odeessi dhukaasa dhaabuu cabsuu ta'a jechuudhaan ibse. Haalli kun yoo itti fufe Riippaabilikii Iraan daldala kamuu galoo galaana Pershiyaa galaana Omaanii fi galaana Diimaa keessatti akka to'attu beeksise. Kana gochaa kan jirruuf dantaa biyyummaatii fi dantaa saba keenyaa tiisuuf jechuudhaan gama biraatiin ammoo kibxata dabaree kanarraa eegalee buufata doonii Iraan irratti qoqqobbii kaa'uu isaa kan beeksise gatu akka waraanni Ameerikaa jedhutti uggura kana hojiirra oolchuuf dooniiwwan bishaan jalaa xiyyaaronni fi qabeenyi waraanaa gurguddaan biyya sanitti ergamaa jiraachuu ibsee jira. Aangoo kiyyarraa na kaasuudhaaf gareen TPLF natti dhaadachaa jiran jechuudhaan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa himachuun dhaga'ame. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa akka jedhetti aangoo kiyyaan akkaan dhiisee deemu dhiibbaan irratti taasifamaa jira jechuun dhaga'ame. Torban dabaree kana keessa pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa gara Finfinnee dhufuudhaan gabaasa hojii isaa kan waggaa tokkoo maal akka fakkaatu mootummaa federaalaatiif dhiyeessuudhaan erga irratti mari'ataniin booda turtiin aangoo isaa waggaa tokko dabalamuuf ni yaadatama. Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF immoo aangoo dabalataa akka hin fudhanneef aangoo mootummaan federaalaa Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaatiif dabalataan kanneen mormaa jiraachuun ibsame. Aangoo dabalataa akka hin fudhanne mormaa jiraachuu pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay guyyaarraa beeksisuun dhaga'ame. Kanuma hordofuudhaan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ibsa guyyaa kaleessaa kanneen magaalaa Maqalee keessatti kanneen gara Finfinnee deemuun isaa afeerraa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmediin akka ta'e beeksise. Jeneraal Taaddasaa Warradaa yeroo aangoo isaanii waggaa tokko guutuu dura muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed yeroo isaan waggaa dabalataa tokkoof akka kennaniif murteessan Finfinneetti dhaga'u kan beeksise waggaa ta'u waa'ee yeroo aangoo isaanii dheerachuu ilaalchisee ammoo Taaddasaan akka jedhutti yeroo bulchiinsi yeroo xumuramutti hanqinni hooggansaa akka hin uumameef naannoo bulchiinsaa malee akka hin jiraanneef kan yaadame ta'uu ibsuudhaan akkasumallee gareef gara Finfinnee deemuun isaatiin dura durataan dhaabaa adda bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin mari'achaa waliigaltee irra gahullee ibseeti jira. Haa ta'uutii malee ammoo yeroo ammaan tana garee kanaan dhiibbaan irratti taasifamaa jiru pirezidaantiin kun irraa ibsuu adda adda gabaase. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp abbaa amantii Ameerikaa kan ta'e Paappaasii Liyoo Eksiin cimsee qeequun dhaga'ame. Pirezidaant Tiraamp kana kan qeeqeeffamu Paappaasiin biyya Ameerikaa kun haleellaa Ameerikaan lammiilee Iraan qulqulluu taasisan waan balaaleffateef waggaa ta'u Tiraamp ergaa tiwiitarii isaa irratti maxxanseen akka jetti namni tokko Paappaasii Liyoo Eksiin Iraan irratti ji'oota lamaan dabran qofa keessatti yoo xiqqaate namoonni qulqulluu fi meeshaa waraanaa hin qabne nagaan mormitoonni namoonni nagaa lammiileen 42 ajjeestee jira jechuudhaan kan dubbate qeequu ibsee jira. Yaadni Iraan boombii niikuleeraa qabaachuu ta'uu guutumaan guututti fudhatama kan hin qabne ta'uu qeesichaaf dhaameeti jira. Yaadni Tiraamp kun kan kenname guyyaan Paappaasii Liyoo Eks yoonni dimokiraasii gara mootummaa abbaa irree akka hin jijjiiramne jechuudhaan qeeqee waggaa ta'u xalayaa Vaatikaa irraa dhufeen itti fayyadama aangoo hawaasaa dimokiraatawaa irratti barreesseen dimokiraasiin tokko ni jira haja'amu yoo safuu hawaasaa eegee fi lubbuu lammiilee nagaa kan kabaju ta'uu ibseeti jira. Paappaasichi murtee Tiraamp Iraan irratti waraana banuuf murteesse cimsee kan qeeqee waggaa ta'u Waaqayyoo kadhanna warra waraana gaggeessanii fi harka isaanii dhiigaan xuraa'e hin deeggaru jechuudhaan dubbachuun ni yaadatama. Akkasumallee doorsa Tiraamp ji'a kana keessatti qaroomina Iraan balleessuuf taasise guutumaan guututti kan balaaleffata ta'uun ibsame.
Ministeerri muummee Itoophiyaa piroojeektiin daandii baaburaa Awaash Kombolchaa biyyattii irratti kisaaraa guddaa geessisee jiraachuu isaa dubbatanii. Piroojeektiin daandii baaburaa Awaash Kombolchaa erga hojjetamuu eegalee as kisaaraan guddaan biyyattii irraa gahaa jiraachuu Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaaffii fi deebii guyyaa kaleessaa televezyiinii biyyaalessaa irratti taasisaniin dubbatanii jiru. Piroojeektiin daandii baaburaa kun qorannoo gahaa malee eegalamuu isaa kan himame yoo ta'u, ijaarsi daandii baaburaa liqii doolaara biiliyoona 2.6 kan eegalamu ta'uusaa kan ibsame yoo ta'u, piroojeektiin kun erga xumuramee booda waggoota 40 hanga 50tti aanee liqiiwwan isaa kafaluu akka danda'u ibsamee jira. Kanaanis kisaaraan guddaan biyyarraa akka gahuu malu kan dubbatan Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed piroojeektiin ijaarsa daandii baaburaa xumuramus ta'ee addaan citus isaa hanga ammaatitti wanti beekame akka hin jirre kan ibsan yoo ta'e, haaluma kanaan hojjetamuun piroojeektichaa itti kan fufu yoo ta'e, bu'aan biyyattiin irraa argattu caalaa miidhaan dinagdee yeroo ammaa inni biyyarra geessu guddaa ta'uusaa ibsanii jiru. Konistiraaktarri Turkiitiin kan eegalame piroojeektiin daandii baaburaa Maqalee keessatti ijaaramaa jirus waggoota 10 dura eegalamee jiraachuusaa kan himame yoo ta'u, sababa saamichaa fi gaaga'ama waraanaa naannoo kaabaa keessa tureen piroojeektii addaan cituu fi erga gatamee booda mana murtii giddu gala idil addunyaa Londanitti himannaan doolaara biiliyoona 1 Turkiin Itoophiyaa irratti banuusee yaadachiisanii jiru. Haa ta'u malee manni murtichaa waggaa tokkoon dura himannaa kana kaasuuf gar-tokkotti kuffisuusaa kan yaadatamu yoo ta'u, yeroo ammaa kanas daandiin baaburaa Awaash Kombolchaa hara gabayaa Itoophiyaa irratti kisaaraa guddaa geessisaa akka jiruu fi piroojeektiin kun kan itti fufuu fi kan addaan citu ta'uusaa hanga ammaatitti wanti barame akka hin jirre Ministeerri muummee biyyattii dubbataniiru. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti reebichaa fi sarbii mirga namoomaa gareewwan gurmaa'aniin hawaasa irra gahaa jiraachuusaa ibsame. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti gareewwan qindaa'inaan gurmaa'anii hojjetan lammiilee qulqulluu irratti miidhaawwan garaagaraa geessisaa jiraachuu miidiyaalee hawaasummaa irratti viidiyooleen deemaa jiran ni agarsiisu. Kana wal qabatee tamsa'iinsa hordofii bulchiinsi magaalichaa taasisee fi ibsa miidiyaalee hawaasummaa isaa irratti kenne. Taateen kun mootummaa akka hin buune kan ibse yoo ta'u, bulchiinsa magaalichaatti mootummaa wal dhabdee namoota dhuunfaa fi gareewwan gidduutti uumame hirmaannaa keessa akka hin qabnee fi gama mootummaatiin gochi kun akka hin raawwatamne ibsuun namoonni gocha kanarratti hirmaatan seeratti akka dhihaataniif hojjechaa jiraachuusaa ibsee jira. Bulchiinsi magaalaa Amboo namoota dhuunfaan taatee kana raawwatan to'annoo jala oolchuuf yeroo kamiyyuu taanaan akka hojjetuu fi hawaasni seeruu akka kennu kan gaafate yoo ta'e, ammallee bilisa taanaaniin to'annoowwan namoota kanneen jala galchuuf akka hojjetuu fi namoota miidhaan irra gahees akka hordofiidhaan ilaaluu maddeen hubeeffatanii jiru. Bulchiinsi magaalichaa taateewwan kana hordofuu itti fufiinsaan kan hojjetu ta'uusaa kan ibsan yoo ta'u, namoonni dhuunfaa miidhaawwan irra gahee akka jiru kan ibsamaa jiru yoo ta'u, gareewwan qindoominaan hojjetan kun meeshaalee waraanaa fi dhiyeessiiwwan garee hidhattoota daddabarsaa yakkoota garaagaraa waliin hariiroo akka qabamanis himamaa jira. Kanaan gamattis to'annoowwan seeraa jala oolchuuf namoota kanneen kan taasifamaa jiru yoo ta'u, namoonni hedduun isaanii yaalii miliquuf taasisanii akka jiranii fi hanga ammaatitti namoonni hedduun to'annoo seeraa jala akka hin oolle ibsamee jira. Gochoonni wal fakkaatan godinaalee Oromiyaa keessatti jiraachuusaas kan ibsamaa jiru yoo ta'u, bifa addaatiin magaalaa Amboo keessatti sarbii mirga namoomaa fi reebichi gareewwan qindaa'aniin hawaasa qulqulluu irratti raawwatamaa jira.